Hello everybody. How you guys doing? I hope everybody's doing great at home and at school. So welcome to Afaan Oromoo Academy. Paganagan gara channel Afaan Oromoo Academy tinagan luftan. Maybe horotan channel kanaaf haaraa ta'an namni channel Afaan Oromoo Academy hin beekne yoo jiraate channelli Afaan Oromoo Academy kuni barnoota kutaa 9 hanga 12 jiru bifa bareedaa ta'ee fi bifa salphaan Afaan Oromootiin channel barsiisu waan ta'eef barattoonni keenya namoonni afaan Oromoo dubbachuu dandeessan hundi keessan barattoonni afaan Oromoo dubbachuu dandeessan hundi keessan chaanala kana akkatti fayyadamtan isin kabajaan gaafadhaa. Sababni isaa barattoonni baay'een fayyadamanii akka malee chaanala jaalatanii fi chaanala barnoota qulqulluu irraa argatan keessaa isa tokko waan ta'eef hundi keessan akka chaanala kanaatti fayyadamtan akkasumas ammoo subscribe, like, share gochuun Oromoo keenya hunda akka dhaqqabsiistan kabajaan isin gaafadhaa. One love and peace yo.